هذا صودلو Polis saya daima wagah udah di bar. والله دائما والله duraan akkatti na haadaa turan naayyuu maazariin akkas na irraa jirti duraan. Anu amma yaadadhee seenaa dhaadhiis yaadadhu. Asii kenna guddaa asii ol ijoolleen ati taatee bargisee raakastu. Moodeela jechuun maa raappi godhinaan hin jenne keessa situu akkana na godhe. صودلو فكذا دوغا ربي موديل ما Aboo ati kas jettee nama arrabsin kasuu ta'ettee baree fi anuma arrabsaa arti. والله Haadha suree. Haadha shireetiin dubbatiin obboleessoo ta'ee akkana minaamin hin jeen haadha sinqeeti nutiif. Haadha maali? Haadha sinqeeti nutiif. هذا صودلو نمر هذا ملاجي من بيك سني فكسي يا Lee kootu ka walirraa rakkoo qabu haadha sinqii moo haadha sinqii akkasin? Mucaan fayyaan qabu obboleessa kiyya maal ta'e nagaa qabdaa? Ii wallahi nagaan qaba maa. Maal jechuun ajaa'iba qaba qabu. Dhaga'aan kan hin jiru maaltu raappara ta'u si kakaase? Aywa gaafii na gaafataa taa'ee akkana na gaafata. Dhugatti wanni raappara ta'uudhaaf na kaase yeroo hedduu sirba Kadir martuu kana dhageeffadhaa beeta wallahi sobaa miti. Inni sirba duraan hindi taphatu tokko fa'aa jira. Nama barsanirraa kan ka'e sirba kana raappi godhuu danda'a jaaladhee jira. Sirba isaa hedduu dhageeffataa ture. Achirraa eegalee raappi. Yaaleensa. Sirba jedhu sana argiteen. Ammas daa'imandoo dhageeffata. Sirba daa'imandoo. Daa'imandoon dammoo kam? رابر راني تبغى ما تعرف سوق بيجات له Daa'imandoo nama jedhamu hin beeku akkam? Kami daa'immandoon? Warra koomantii ammoo tana sii barreessanii eegi Afrikaa mucaa keenya ka Afrikaa dhalatee biyya wanti sitti guddate. Beeku. Diamond. Obboleessi. Daa'imandoo osoo hin ta'in Diamond maqaan. Maali yoo dogonkuri obboleettiin tiyyaa jirtii miree itti naan qajeelchitu ati. Andee raappara taatee maqaa gisee jechuun nama san moodeela kan kee yoo ta'e inni maqaa isaa akkana yaamuu qabdu ree. Wallahi mucattii tana na dogongorchiise kunoo haadha. Haati maali haadha shuree irraa maal qabdi obboleessa irraa gabbuu yeroo himaa nagaami? rakkoo maal ta'e soodalluudha yoo akkanatti sirraa bareeda baree obboleessi keenya onni kan beeku uufeen. Eessi rakkoo qaba. Dhiifee jira kana. Hachiisee addaan nuun baane. Garuu wallahi yaalii dhugaa rabbi osoo nama na daggafu qabaadhee sirba duratti yaaluu barbaada baasus barbaada tama dhugaa jechuudha. Amma sagalee kiyyas yeroo kophaa jiruu fi yeroo akkanatti haasa'u kana jechuudha. Sagaleen tiyya caala yeroo agartee adda tiyyatti taa'ee yookaan yaaluu. Ingiliffaa ni wallistaa? Ingiliffa moo? Osoo afaanuma takka namaan arrabsi miliyoona 10 sii kennina jaajiin beeku wallahi laziim. Afaanuma takka qofa. Nazira, Nizamiyaadha. Okay, sirba bakka dhaggeeffadhu bareedaadha. Jabaadhu raappara taate inni raappara bareedaa ta'e. Eeshi galatoomii wallahi. Yeroo biraa garuu qajeelfadhee dhufatama dhugaa jechuun agalchi. Fooloo garuu sii deebisattee naan deebifne dhugaa. Yoo nama biraatti deebifne. Fooloo deebisa. Warri komantii kun na qobalsaa jira wallahi. Maal jettee? Fooloo naa deebisi ka yeroo biraa inshallah ti qajeelfadheetiin dhufaa si jira. Gaafattee deengata sii deebisee ba. Wallahi. Tiktookiin kee waan piraayiveet irra jiruuf malee. Bas piraayiveetii irraa baaseetiin dhugatti sirba raappii bareedaa wayii qabadhee dhufaaf duratti kama dhugaa qajeelchaa amma ofirraa sirbaadhaa barka amma sirbu kana ofirraa kaasee waan sirbuuf qabadhee ka'ee dhufee qajeelchee akka tifeetutti kutaa Oromiyaa tana guutuu isii agartee tarreessee wal jala ijoollee baadiyyaa dhalatan magaalaa galchee ka magaalaa dhalatan baadiyyaa galchee akkasi qalbii isaanii cabsuu barbaadan si gammachiisu yookaan amma yoomii ka magaalaa Wayyaa mirindaa guddaa qabatteeti raappii ol deemtaa duraaf. Kana moo Guddaa isatti haayilaandii guddaa qabatteeti. dhiisa osoo summataa na tuqaa dhiisanii hin dhufu. Didiqqama kana wayi. Spiraayit qabattaare spiraayitii. Sprite waan agartee mi'aawaa wayii qabadheetiin mi'aayaa ofirraa jedha maal taate waan mi'ooftuu dubbadha gaafa. Aayiskiriim fa'aa qabattee raappu goote jechuudha.
أيوة كذان وفت اللي إن شاء الله وفت مرات أنا فكر في دراسة أكاسي رابي ورا وايد Ay, rapper keenya hagee jabaadhu. Hin badin. galatoom nagalchuu keeti Ishi. hedduus galate Rapper jee. Warri maal namnummaan sagalee bareedaa qabu hin jiru bar mana kana keessa waan ajaa'iba sitti waadha shuree. duraan namoonni Qabatanii rapperatti ara muudiin qabanii isaa muudii nutti qabatee gaayis. faamilii kan kee keessa hin jiru ka duraan ani beektu. Baan ijoo kaalsiisoo baan ijoo manatsirii qabatee siree gubbarratti jechuudha dhaabbatee. Bakka fiiyyuu isaanii bara. Namni hanga ofiin Laayii mee sheekan irra. Namni akkana nama rabsu nama barsiisan. wambadeen akkanumaa godhe. Yoo na katamaa bu'e. Yeroo jalqabaatiin katamaa bu'e adda. Siree siruu tagatamaa ta'uun ol. Gudii baate. Spiderman. Akkam Spiderman nagaadha. Wayye maakisha akkam Nagaadha. jirta Jirra alhamdulillah. baga jiraatani Qalatoon. siin sirba moo siin geerara Sirbi. sirbadha osoo geeraree natti tola garuu Ayi. yaa ugalii qabeetaniin xiqqoo namatu na bukkeetti rafeera ijoollee biyya keenyaa geerarnaan jettu mee ka'ee geeraruure mee ka'ee geeraruure dhaamsa dabarfadhuure sabaaf sababiin hima ati kana dhaggeeffadha guddaan na qalbeeffadha sababiin bunaan filloo jabanaa galaafate sababiin hawaannisa midhaannoo galaafate sababiin goobanticha goota koo galaafate kan kaleessaa too jennuun har'as nu xobbaafate malumaa malaan gorsa amma qaataaf yaadate. Yaa gaarreen biyya keenyaa yaa walaliitu yaa jargoo hangaftaa abbootii keenya korma sittiin qalleeree waggaa bara dheeraadhaaf ooloosii ittiin qalleeree meekuma namaa qonnee keenya maabbadee laata warra beelaas maaf taane meekuma namaa lollee mirga keenyas maaf dhabne nu maal yakkine laata gaagurree wantu taane bookee nutti taafteeka ilmaa beessaa taane ilmoo dhabeessaa taane gadhee nutti taafteeka dinnichi baasaa badee lafa keessatti ofafa namni seenaa isaan beekne kan ajjeeseen dhiibanne numa keessatti ofafa meenisoo nan ajjeeraa citaa xinnoo taatullee meenisoo nan ajjeesa. Shanii jaataa tullee 11